السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجايا فرحمن ربي كلين سر راني سنا فاقيو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين يا كم نجايا فيا نسنجا جولي يوتيوبر حسن ام جي زيرو ان دوا تكاجل ديمتن مرة. اهلا وسهلا بكم. ربين نافي سنيف تلتو داو تاجرتن انيس تلتو نسنيف قد يساجرو ربنا الروح جلت وبلين قيا سير الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف خلق خلق الله بهذه الأرض الرجال أوما دتشي تنخيست أمومي هو محمد صلى الله عليه وسلم. سيراتنا نمني سي داوته خيسي فتاسي خيسي نما إرج مرتي أكدن ديسوتي حالدن ديسوتي والله فلك أجر بإذن الله تعالى. حاجة علي قونيت تتافي قونيت أفان بينون أفان من خيني بيخون يعلي قوني فيديو ديجا صدومي قبيس وداف اللقى اللي ذات رباول إرتيني بلين خيني أكرا فايدة من أكولي فيس إرجان جنيتي يوتيوبي حسن ام جي زيرو عند خجورت كدي ساجر يوتيوبي يمكن لما يوتيوبي وان بوا الرافي بروف سيكا برابرتو في يوتيوبي وان بوا الرافي بروف سيكا من رابرتو اني خنين هاو خم بوا الرافي بروف سرابرتو يا ربي نقول وبليان قياسنا نقول يوتيوبين مي لالي المنامات ياتي وقول قالتو واني خي ساغرتو واميكا قرين لفاخيتي ومن ما قبلتش كفر الدلك قرينا مو لكن انو ما قبلتش براو تياني بان بدي همينا بان همينا ما جيسو وانا بليت ساتي في نقوني لا انا ما تفولا وانا هذا ساتي في نقوني هذا ما تفهوا وانا هذا من ساتي في فيني هذا من ناتي من هوا. اللهم لا تجعلنا كهؤلاء يا رب. ورينا كان رانا نقولين ورا نما فيادو قتلت نما يام خامت را نما براب سنرا نافع بلين غيتاسسي يوتيوبي حسن احمد يوتيوبي حسن ام جي زيرو عند جو هوت بردو سيرا رسولا افان اورموتي سنو هاسو قفامتي فيديو دان خيسه دي مالالا حياتهم من سن يرو سن قيس جراتي خيسافو اذن ربجي galgala ammaan duraa guyyaa lameen gadhiifne akkaataa abbaan nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Abdul Muttalib itti dhalate haasofnee turre. Arrammoo laakiin akkaataa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ittiin dhalatee fi akkaataa ummaan isaa addunyaarraa ittiin galte kan haasofnu taana turtii gaarii نوجين قدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم.
guyyaa isniinaa baatii rabi'al awwal guyyaa 13 aamul fiil jedhamee kan beekamu bara 570 takka akka lakkoofsa miilaadaatti. Amriin guddoon takka dachii tana keessatti argamte. Baatii shayxanni keessatti guufame, samiin keessatti tiifamte. Haga shurfaan 14 qiwaana kisraarraa jijjiidutti ibiddi majuushaa keessatti dhaame. Hassaan ibnu Saabit ni jee gaafsan an daa'imaan ture ganda keenya keessatti yeroo san Yasrib jaamtee beekamti magaalaan. Anaa ijoollee waliin taphatu ammoo laakiin ni yaadadha yeroo san yahudichi tokko iddoo nyaataatti ummata walii yaame. Yaa Yahuud hottaa walitti jee ummata walii yaame. Wayita ummanni walii qabameef ni je'een dhalatte urjiin Ahmad dhalatte. Ta'ammaan booda amriin ta'addaati. Irra caalaa nama ardii sanarra dhalatee waan uumame keessaa. Guyyaan kun guyyaa dhaloota Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeroo tana Rabbiin hayyame ilma namaatiif rahmata godhu. Dhaloonni isaa akkaan guddaadha. Dhaloota waan biroo kan dachii tanarratti uumameerra. Ummaan isaa aaminaan ni jetti guyyaa san keessatti ifaan akkaan ife tokko akkaan dachii ibse hagaa qasrii Shaam ibsu takkatti. Kawaan dawlaan isaatii fi ummanni isaa kara Shaamitti walitti qabamu. Ifni achi walitti qabame. Ifni kan guddaa. Mee gammachuun tanarra guddoo tamtu jiratteeti. Tanabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami ardii irra sii dhalachuurra. Ifni kanarra guddaa hoo kamtu jiratteeti. Ifa Nabi Muhammadin ardiin tun ifuurra. Allahu akbar. Guyyaan kun guyyaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ardii tanarra dhalate. Ergaan Rabbi alayhi salaatu wassalaami eega dhaloota isaatii ni dhagahe akka ta'a Rabbiitiin dhalatu akka eegomsa Rabbiitiin ardii tanarratti dhalatu dhagahe ergaan Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamuhu alayhi. Isaa tiifamaa dhalate. Isaa eegamaa ta'e Rabbiin dhalate. Abbaa guddaan isaa Abdul Muttalib wayituma dhalate isaa dhagahe akkaan gammade gama isaa fiigaa kadhufute. Isaa daa'imaa wayita dhalate abbaa guddaa isaatti kennamee abbaan guddaan isaa fuudhee kara Ka'baa fiigaa isaan kute. Maaliif isaaf xawaafuudhaaf jecha nama qalbiin xaharaatiin xawaafuuf jecha irra caalaa khalqii dachii tanarra uumameetiin xawaafuuf jecha isa kana fuudhee kan kara Ka'baa fiiguun ta'e. Isa malaayikaan nagee rabbuuftuun xawaafuuf kute. Isa Rabbiin jalla wa'alaa nagee rabbuu sun xawaafuuf lafaa kee abbaa guddaansaa Abdul Muttalib. Abbaa guddaasaa ka gammachuun qoma guutte kun kan gammachuun irraa mul'attu gammadaa kara Ka'baa isaan fiigu seene. Maaliif Mustafaan xawaafuuf jecha. Marti uumaa dachii tanarra jirtuu gammadde. Gammachuu eenyu? Gammachuu Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhalachuu jecha alayhi salaatu wassalaami. Haati isaanii jette ni yaame maqaasaa Muhammadin. Ni yaame maqaasaa Muhammadin. Wayaa gammachuu maqaa bareedinaa. Wayaa bareedina maqaa sanaa. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد الحبيب محمد ولد النبي محمد فإذا الدنا قمر أضاء في مولد الهادي البشير كم عم في الكون السرور. في مولد الهادي البشير كم عم في الكون السرور. قد أطفئت نار قد أطفئت نار وراح يشع في الآفاق نور.
فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد النبي محمد nama isa luuyisisu barbaadu seenan yeroo tana keessatti dhalaalee takka gartee warra Sa'ad bin Banii Bakr kan ja'amanii gara Makkaa imalaa jira. Ni ja'an isaan kun gara Makkaa dhufne nama luuyisisnu barbaadaaf jecha. Isaan kana keessatan jirtu ta maqaansi Haliima As-Sa'diyya jedhamtu. Harreerratti yaabbatanii dhufan gara Makkaa. Amanni san amata beelaa ture. Amanni akkasii isaan irra hin dabrin. Isii fi abbaan manasii Haaris ibn Abdul Uzzaa kan jedhamu waliin dhufan ilmoo isiitii wajjin. Haliimaan yeroo san keessa ni gatti. Wanni gartee harma kiyya keessa jiru ilmootii qoobsaatii miti. Dhiiroo akkamitti luuyisisti ilma kana. Haliimaan ni jetti daa'imni kiyya halkan guutuu beelaan booyaa bula waan irraa luguu dhabee. Daa'imni siituu kanaa akkamitti ilmoo luuyisistu barbaaddi laate siin. Deemsi isaaniitti fufan haga gaanitti ilaa Makkaa. Haliimatu Sa'diyyaa ni jetti naafi dhalaan Makka dhufne marti Nabi Muhammad akka luuyisisu nu gaafatan cufti keenya immoo laakiin ni dinne. Maaliif laata wayituma beeyni gartee inni kun yatiima ta'u. Inni kun abbaan qabu maal waan godha abbaa guddaansaa maal waan gooti haatisaa jetti isiin tanaaf nu hundinuu dhiifne barbaadu seen nama luuyisisnu. Dhalaa waliin dhufne marti ilmaan arkatanii fudhatanii gartee kutannu biraa. Haliimaan ni jetti ana qofaa hafeeroo san keessatti hin arganne immoo laakiin ilmoo taniin luuyisee sooraan arkadhu. Wayitaa kana gartee Haliimaan ni jetti abbaa manasiitiin aniin tun duwwaa deebi'uuniin sodaadha. Dhalaa wajjin dhufne keessaa harka qullaa deebi'uuniin sodaadha. Mucaan gartee yatiimaa kaniin dhiisisaniittiin deebi'ee sanuma luuyisee waan rabbiin naa kanne rabbi irraa eeggadha jetteen. Abbaan manasiitiis ni je'een dalagi rabbiin barakaa keessanii kaa'u mala. Haala kanaan ibduba deebitee Haliimatu Sa'diyyaan ilmoo yatiimaa san Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam fuute luuyisisuudhaaf ilmoo biroo dhabnaan. Haliimatu Sa'diyyaan ni jetti wayita kana wayitumaan ol fuudhee mucaa qomatii irra kaayee harmi kiyya aananii na guutame irraa dhugee quufee Muhammad sallallahu alayhi wasallam daa'imni kiyya kaniin an fidees harma kanarraa dhugee quufe. Wayita kan duba ni jetti Haliimatu Sa'diyyaan narraa rafan mucaan kiyya immoo laakiin san dura takkaa rafeen beeku jetti. Abbaan mana siyya wayita kana ni je'een yaa Haliima daa'imni ati fuutee deemaa jirtuun kun barakaa keessa jira. Barakaa keessa jira barakaan beekamne guddoo tarabbiin siif qopheesse. Haliimatu Sa'diyyaan ni jettee hattaa re'een nu bira dheeddu ta duraan waan dheeddu hin qabne dheeyni sii lafa guuteef. Ni jetti Haliimatu Sa'diyyaan harreen itti dhufnilleen tan duraan gartee dirqiin nun deemtu wayita deebinu jarjare eegalte hanga dhalaan nu wajjin yaa'aa jiru nuun jettu nu eegi yaa Haliimatu Sa'diyyaa nuun ja'anitti. Isin eeydee harree tanaa wajjin ummanni ni gaafatan isii tana harreen tun tanama wajjin itti dhufne sanii moota birooti ja'aniin isin sinsanuma lakkii harreen tun sanii miti deeminsi sii kadeeminsa gartee ittiin dhufte sanii hin fakkaatu yennaan mucaan an deemaanii jiru kun caala namaati barakaa qaba rabbiin isii hubachiise Muhammad sallallahu alayhi wasallam sadarkaasaa. Sa'diyyaan haala kanaan deeminsatti fufneetti hanga geenyutti ganda keenya. Haliimatu Sa'diyyaan wayita kana gartee amanni keessa jirru kun amata akkaan hamaa amata abaar haga mukni gurraachi lafarraan argamne tasan ture ammoo laakiin wayituma gartee mucaan kun keessa dhufe ganniti nuti hin beeynee fi ganniti takkaa nuti hin arkin dachii fi samiirraa waliin nu dhaabbatteetti Haliimatu Sa'diyyaan inni kun Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ammoo laakiin ollaan keenya ollaan nu marfamee jiru yeroo san keessattuu beela jiran jetti Haliimatu Sa'diyyaan. Yeroo tana keessa waliif dhaaman ummanni ollaa kiyyaa akka iddoo nuti tiifannu horii tiifatan mucaa Haliimatu Sa'diyyaa daa'ima san bikka inni tiifatu san re'ee tiifadhaa jedhanii
ولف داموس نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربين برخاقي سخاي إسافي إدو إني دابت مرة ربين فولي والفولي صدر كاسا صلى الله عليه وسلم هالا خنان إرقما ربي عليه الصلاة والسلام أمثل مجنجرات قلنا في قوفة غيسة أما أمثل ميقيقي بودة كنت ديبسو يادي خديبسون جالتين ونهم فين اللي أما ساد ديبسون قبا نندرك أميت حليمة السعديان ويتم حليمة السعديان أما سا آمنا برد ديبستي هاتي ساني جتين ديبسي يروتنا مكا غيسة لكوبا جرا أكا مجادا إما خيخنا لكو من الرانتوني حليمة السعديان ويتخنا دبي برباد دوركتي قمدي فرطي خرقان دسيدي ديبتين قتشو محمد صلى الله عليه وسلم ثم قند خنجت ديبني إساء أبليساتي وجين تبتو أمني لما خوتشو أدي أفتن تلفن أبليسا خلوقا صداتي فيك قرى هذا سا حليمة يا مدافتشا ويتم هذا في دي قرى محمد ديبيان صلى الله عليه وسلم أمني لما إساء أباني جران خوتشو أديك أبن أمو لكن إسان نمامتي إسان سن مليكا دا إساء أبانيت ويتخنا قرتي لفج إبساني قوم إسابك أيسان قلبي إساء قيسا باسان ندك أن بشان قل قلودان إيغسي ندي بسان بكسيت قلبي إنسا إيغسي بكت ديبي حليمة السعديان ويتا في غانو تتليني بيفتي ساجد جرمته فولي سا كان ديمته فتين قبيتي حليمة السعديان فوليتين غرم نخيا ديبسي قتي حليمة السعديان ويتخنا عنين كن أكاني صدادتي ويتا حليمان قرتي مجاكم تسادوتي هدمتي خفولي ساقي جيرامي خنا أبان منسيتي في إسين صداتا أمريتا نرى أكمته جرانا مال ننجاني هذا أبان المونتو نماس المويتيماتي والإنجان ويتقنا أبان منسين جئين ومجاكنا موزة تقرتي جرتا أمرينا مبودان بيكم توان إسادراتو رفودا ده ديبي سيقرغن دساني حليمان جرجران قرى ورساني ديبي سوداف خرمكا إمالتي ويتما حليمان ديبي تقرمكا هذا ساتي والقنمتي جتين مال تاتتين أمينان مال ركون أماناتي جبكانجي نين صداد مجاكد الرا ركون إساقوه أمان ساني جتين حليمة إيقو ترتياتي إيقون تري أمو لكن واني أمرين أنكو بانك أبني تكاتو غيفة ميتي همتي فوان غيفة مي هات سامو لكن أكا إسين سيتي ميتي إن صداني همبارين أمني تنا نجتين شيطانا الرا صداتي مجاكي الرا شيطانا بتقع صداتي هجتين أمان سامنان حليمة نجتين إي والله آمنان إس أفان قوتتي جتين إسرنجرو خران شيطانا قنادا مجاقيا تهوجراتا أمرين قدون تكيتين أمانسا آمنة بنتو وهب مي أدوسا سيف أديسو التين هاتسا إنف أديسي كتين أديسو سنتيف أمانسا آمنان حليمة داف غافان إساقنا قراق أبو دروف دي هدي إفان نخيسا بيتين إفا شامي في نانو شام إبسي وليداتوف جرادة مجاقياف أمرين قدون تكا حالا خنان أمّا سابر الجراتي حقا قوتي أما تجاه إرقى ربي عليه الصلاة والسلام نجراته حقا قوتي أما تجاه حركة أمّا ساتي في قم أمّا ساجلة هاتي سائسة قمسكي سويتشا خاتي إمالتي قند سانيتي ilmaan ay summanii bira geessite bani adii binu najjar kan jedhaman makka irraa fuutee karaa ganda isaanii imalteen isaa wayita kana amata jahaa maaltuma akka bareechi mucaa kana jireenyi isaa qananiyaadha wayita eessumanii fi ilmaan eessumanii bira dhaqan ni jedhan maaltuma akka mucaa kana bareeche maaltu kana ibse wayituma eessumman isaatii fi ilmaan eessumaniitii wajjin qananiyee booda haati isaa yaadde deebisuu isa kana إسرّا جند ثانيرّا جرمكّا خراب أنا مئسان ويتمجهن جند الدونسي أبواء جامته دبد أمانسا
dhukkubsatte yeruma gabaabduu keessatti rabbiin ruuxa isii fudhate. Isaa da'imaa ammoo laakiin aqli qaba. Abbaan isaa ni du'e osoo hin dhalatin, haati isaatis ni duute isaa amata 6. Haadha abbaa isaatu osoo amata 6 hin gahin addunyaarraa biraa deeman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyu jiraaf mabuda duniyaa tana keessa. Mucaa abbaan isaa osoo baatii 2 inni garaa keessa jiruu du'e, haati isaatis isaa dhalatee amata 6 addunyaarraa biraa deemte. Eenyu hafeef dhiiroo maaltumaa mucaa kana qabate laata? Haadha abbaa dhabe isaa umrii tanaa. Yaa Allah yaa Rahmaan, akkami beeka dhiiroo haadha abbaa isaa umrii tana keessa jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo laakiin ni tiifata. Laalaan ammoo laakiin akkaan jabduudha. Laalaan akkaan jabduudha. Wayaa Rahmaan, rakkuma akkamtu isa mudate isaa daa'ima sanii. Isaa daa'imaa Halimatu Sa'adiyyaa biratti qalbii isaa baqeessan. Eegasii deebisan Makkatti. Wayita deebisaniis isaa amata 6 haadha isaatiin adda bahe. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا